ما كان يا كما دنم الإسلام ما تمنى لغان سين ديمقراطي إلا لبنا فلا مسلم وتاتوسه بنا شر أمة غربي تو يوم دغنا قوتون جاهلية نرتي والتانا دولة بإسلام فلا ديني تانا سببتهم مدبلا ما كان أبا كيسان باس يا مولانا إساكين من سناني جالا خلق محمد نبرك رحمتاني صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن محمد جالا خلق محمد نبرك رحمتاني ربي نبي بوسو سينا سينا شير قداتي بيا بورما جدمت يودكسني بودا جدما منتني ساني بودا دملي بودا مالتني شير قدا ور سين تكون غوتون كيسنو شير قدا غيا هداس كمتاني تدولي واين جرتي تي وايرو ما كان ديما جو irrawa murasan dibanna sena share ko nan hundu share ko takkan sentan ilma romo hundi kesan khalaqi muhammadin nufargete rahmatani ndira vidu barti ma aga nam so ko senu share ko dati ajbod timarse ko bani bidani aga nam senu kasifter naya kan ade pada ajbod numnani dubarti mujrim te damoti insani share ko nam to ilma romo ha ufani share ko yom asame umami warni jarasani wanni san gocha turanis wanni san haq amma go ajanis wan hasame umwan tanef namni hundu share ko an hadifu bagana ga tuftari war tuftar kunnin محمد دين أهل السهل جبتا ناجرات شير قرأ نما بتمنتين رقت دردبو ويستو من إسلام نغانقبو أكم يجول لسوم يكم سوم تاني جالا خلق محمد نفرقت رحمتاني قوتو الدنيا كيست زبنا ما شير قرأ هنتي كيسن لما أروى برانقا جلدين تتورى سنين برانسكا ولمرت بدر بيارا واي او بإني سقالي لما أقام فرا حجتي بي اتعام سون واي أبيض سببته مدبلا ما كناف كيسانو باس يا مولا شير قد أهون كيسانو ودكس جلتاني جالا خلق محمد جلدين توت ارغمتوت بيامبا هن كيسا يوهال ميديا كنارت وچيل جيجي أما كناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرتو كبجمتوتا جالتمتوتا إلمان أرومو أكم فيا كيساني نغاك أبدو جروف جرين مال فكاتا ور بيا كيسا بيا ألا أن هاجراتو إلمان أرومو كقالي ون بغا جراتني ور سينتكم قوتون شير قداتي دينوتا أرومو سنبران ناقا أكاسم إرغمتوتا بيا أمباغنا كيسا قباتي سوشال ميديا كان رتي إيجي تبران ناقا ور إيرو نمني إجا قداتي تك أقودان إجا قداتي شرافي دبا ديما جرو هبتيتين irraadee BS yeroo ammaalle warrum ummata keenya waggaa meeqa nyaataa bahee fi dabaa fi ummata keenya ajjeesisaa bahee jala deemtee ammas abbichu jettu sanniin biraan nagaa sheer godha hundi keessanuu haga yoom gantumaa fi hattuma akkanaa tanaan ummanni keenya rakkata akka warri gantuu fi hattuun kun hiddanu keessa gajjabeeffatus warri nurratti godhaa jiru warra biyyambaa kanin keessa deemaniitiin afaan banan waan adoon hubatiin ijaan adoo argan dhugaa waakkatan waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu naasir sheer godhaa hundi keessanu warri adoo dhugaa argan dhugaa dabsanii dabaa fi hama gabroonfata akka hiddanu keessa gaseensifatu hidda ilmaan oromoo irra keessa gaseensifatu godhan
kanniin biraan nagaa sheer godhaa hundi keessanuu waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh birangaa jalqaba haga yeroo ammaa kanattis waa'ee dhukkuba koronaa dhaabbataa hin jiru ilmaan oromoo bakka garagaraa jirtan ka biyya keessa ka biyya alaa jirtan hundi keessanuu jabaadhaa uf eega ammas waan dandeettaniin bakka deemtanitti bakka namni itti baay'atetti irraa fagaadha bakka namni itti baay'ate akkasumas magaalaa adda addaallee dhaquudha dhiisaati warra bakka akkasii argamis irraa eegaa gorsaa namaa fi hubannoo kennaa qeerroo qarreen oromiyaa akkuma duraan gaacheen ilmaan oromoo taatan ammas gaacheen ilmaan oromoo ka biyya keessa jirtan ka biyya alaa jirtanis gaacheen ummata keessanii ta'a isiniin jedha yeroo ammaa kanas dhukkubni akkuma itti fufetti jira nama daddaa qabaa jira waan ta'eef rabbiin isin haa eegu bakka jirtanitti itti aansee kana kanumaan jedhee itti aansee waa'ee Lammaa Magarsaa akkaataa OBN itti sagalee isaa ukkaamse akka gaaf lammaan ani maddamarii fi bilchiginnaa waan jedhamu kana naa hin galle hin fudhanne jedhee inni VO irratti hime achi as sagalee lammaa dhoysitee OBN sagalee lammaa dhoysitee akka waan Abiyyi lammaan maddamarii bilchiginnaa Abiyyi waliin akka waan inni jiruutitti waliin araaramaniititti himaa turte sheer godhaa hundi keessanuu himaa turte dhugaa jiru himnaarra himaa turte akka waan Abiyyiitiif lammaan walit dachaate waliin jirtuutitti nu himaa turte guyyaa dheengaddaa ammoo Lammaa Magarsaa du'a obbo Kabiir irratti argameetiin haasaya inni godhe ka miidiyaawwan achi dhaqantuuwwan guutuun isii dabarsite adoo miidiyaan OMN fi ka akka OBS Nuurul Hudaa fa'a jiraatu baatte sagalee Lammaa Magarsaa ofii Lammaa Magarsaa ministeera raayyaa ittisa biyyaati nama ministeera raayyaa ittisa biyyaa ta'e sababa inni yaada addaa yaanni bilchiginnaan akka isiin Oromoo gurguraa jirtu akka isiin Oromummaa fi Oromiyaa balleessuuf kutatte hubateetiin jalaa deebi'eef sagalee isaa ukkaamsuuf deemti miidiyaan sun yeroo jalqabaas dhugaa jedhe ummanni boqqoolloo qofaayyuu miti gabroomsaa waliin taateetiin ummata keenya ka gabroomsaa baate waggaa 27 ummata keenya gabroomsaa baate miidiyaan OBN ammas gizee ummanni Oromoo ija baay'ee qabu ija social media ija miidiyaa OMN ijaaf gurra ummata Oromoo ta dhugaa taate qabu kanattis sagalee nama ummata Oromoo biratti kabajaa qabu ummata Oromootiin wal agarsiisu akka sagalee isaa ummanni Oromoo ka eeggataa ture lammaan eessa tare lammaan haga yoona maaliif gabba'ee nu dubbatuu dhabe jedhee ummanni Oromoo haasayaa fi iyyaafataa ture san ummata Oromoo irraa akka waan ummanni Oromoo ija OBN qofa eeguutitti irraa ugurte alhamdulillah rabbiin akka duraatitti nu dhiifne ni jirti miidiyaan ta dhugaa haqa duuka deemtu ta waan jiru hin dhoysine kijiba ittiin daballe OMN Nuurul Hudaan akkasumas OBS hin jirti social media Facebook ni tole hin jira abbaan fedhe mallaqa ofii itti guuttatee tiin waan namni haasa'e waan namni akka lammaa sanuu namni kabajaa qabu warri OPDO hattuu fi saamtu kabajaa itti hore akka ummata Oromoo biratti isiin kabaja argattu akka ummata Oromoo biratti isiin fudhatamteetiin haga tokko fudhatamteetiin nuutaati nu ceesifti jedhanii akka aangoo itti kennaniif sababa ta'een Lammaa Magarsaa nama akkasi kabaja qabu san OBN duraan inni bilisa akka isiin bilisaatu godheetiin gizee mootummaa naannoo Oromiyaa irra jiru akka isiin bilisa taatu godheetiin OBN fu akka xiqqoo isiin waan duraa caala ummata Oromoo biratti soba fudhatama qabdu miidiyaa boqqoolloo irraa gara miidiyaa qabsootitti
OBN miidiyaa hawaasa akka isiin taatu soba nama fooyyesse nama akkasitti akka uummata Oromoo biratti miidiyaan sun soba xiqqoollee taate waan duraa waggaa 27 wayyaanee waliin godhaa baate san irraanfateetiin miidiyaa san namni baay'een itti deebi'ee dhageeffatu ka godhe Lammaa Magarsaa adoo ta'ee jiru sababa shiraa fi daba biltsiginnaa inni fudhatuu dideef sagalee isaa ukkaamsuu barbaade. Otuma huma feete dhukkaamsite ka waggaa meeqa isiin gabroonfataa waliin ummata keenya gabroomsaa baate. Gabroonfataa dhufaa darba isitu waliin ummata Oromoo gabroomsuuf dhaabate. Miidiyaa likkii miidiyaa sanii ummata Oromoo gabroomsuuf ta'e gabroomsuuf hojjete. Hin jiru miidiyaan OBN. Sheer godhaa hundi keessanii ilmaan Oromoo biraan ga'a. Miidiyaan sun sagalee Lammaa Magarsaa nama ummata Oromoo bira kabaja qabu. Nama akka Abiy Ahmad guyyaa har'a Itoophiyaa Xaqilaa Ministeer akka jedhamuuf sababa ta'e. Angoo silaa inni fudhateetiin Lammaa Magarsaa angoo harka isaa jiru dabarsee Lammaa Magarsaatiif kenne Abiyyiif kenne guyyaa har'a shira Abiy Ahmad gubbarraa ajaja gubbarraa tare jedhan daarektarri miidiyaa sanii dabarseen akka sagalee Lammaa Magarsaa adoo sagalee siyaasaatu ta'e maal qaba? Adoo sagalee waan siyaasaa dubbatee waan biltsiginnaa qeequ waan Abiyyiin qeequ dubbatee silaa haa fakkaatu sababa inni waan Abiyyiin qeequ jedheef sagalee Lammaa akkan tarre ugguranii jedhama. Ummanni achirra dhaqe sun hundi isaa nama siyaasaallee ta'u Abbaa Duulaa ta'e Jawaar Muhammad ta'e hundi isaa waa'ee maseenaa obbo Kabiir haasa'an malee nam tokko waa'ee siyaasaa bakka sanii waa'ee siyaasaa hin haasa'ani bakka du'aa waan ta'eef waa'ee siyaasaa hin haasa'ani hundi isaa adoon haasa'in hundi isaa jibbiinsuma ummata Oromootiif hayyoota Oromootiif nama yaada biltsiginnaan ala qabu irraa qabani malee jarri sun waan achirratti haasa'an tokko wanni hamaan hin jiru. Waan yookaan waan isii qeequ waan biltsiginnaa qeequ waan tarsiima waan akkaataa Abiyyitti deemaa jiru qeequu iyyuu hin qabu tokkichi. Waa'ee seenaa nama sanii dubbataa turan malee warri achirratti dubbate sun guutuun tokkichi isaa waan siyaasaa dubbatanii hin jiran. Hundi isaa sila ka miidiyaa OBN irratti taruu qabu. Jibbiinsi jarri sun Jawaariin ta'e akkasuma ilmaan Oromoo hayyoota Oromoo san dabaree adoo Lammaa Magarsaa ministeera raayyaa ittisa biyyaa ta'ee inni jiru sagalee Lammaa Magarsaa akka OBN irratti hin tarre miidiyaa mootummaa ta'e Lammaan ka hoogganu ministeera raayyaa ittisa biyyaa ta'e adoo inni jiru sheer godhaa hundi keessan warra keessa jirta. Dhugaa dubbannee du'uu wayya haga yoom kijiba namni asirratti miidiyaa kanarra bahee haasa'u dhagaa oollaa miti. Nama akkasiisan nama kabaja OPDO shamtuu ajoobtu akka ummanni keenya itti soba abdii horatu ka godhe Lammaa Magarsaa onnee ummata Oromoo keessa jira malee miidiyaa boqqolloo miidiyaa namni hin dhageeffanne shamtuu miidiyaa OBN ta waggaa meeqa ummata Oromoo gabroonfataa wayyaanee waliin taate OPDO shamtuu fi ajoobtuu waliin taate ummata Oromoo cunqursaa akkasiin cunqursitu. Waa'ee qabsoo Oromoo rakkoo ummata Oromoo hin dubbattu. Rakkoo wanni isiin haasoftu akkaataa itti gabroonfataan hidda ofiitti ummata keenya keessa gajjabeeffatu. Akkaataa hattuu fi dhugaan dhugattee OBN keessatti dhugaan jiru. Wanni kutaa Oromiyaa keessa jiru. Wanni gola Oromiyaa keessa jiru. Rakkoon gola Oromiyaa keessa jiru hundi dhugachiisanii awwaalanii kijibaa fi hannaa fi saamtuu marti ka isii miidiyaa sanirra gabbaate isiin kijibdu kana gabaafamaa oola. Dhugaan tokko achirratti hin gabaafamu. Miidiyaan sun yeroo Lammaa Magarsaa jiru ummata Oromoo biratti fudhatama ka argatuuf ka
turte ummanni Oromoo waan isii wayyaanee waliin godhaa turte san wayyaanee waliin akkaataa itti ummata keenya gabroomsaa isiin turte san irraanfate sababa Lammaa Magarsaatiin akka namni isii fudhatu akka namni miidiyaa san soba waa xiqqollee taatu fudhatu taatee turte Lammaa Magarsaa sabboonaan sun bakka kaanaaniin deebite bakka ofiititti akkaataa itti ummata Oromoo gabroomsitu akkaataa dhugaa itti awwaalteetiin sobaa fi kijibaa fi hannaa fi kutaa Oromiyaa keessa jiru dhoysitee kijibaa fi hanna bilxiginnaa hanna warroota waggaa meeqa wayyaanee waliin ummata Oromoo cunqursaa bahe kana gabaasutti deebite kijiba ta'e lafa Oromoo saamuu waan ta'e kana wanni isiin nu gabaaftu amma ooftee mataa dubbii sagalee Lammaa Magarsaa nama biraallee adoo ta'e haa fakkaatu sagalee Lammaa Magarsaa waan duraa caala akka Jawaar baanu duraanuu onnee uummata Oromoo keessa jira taaftee sandaran dhuka Oromootti gattaree akka inni jiru hin galuufi yoomillee hin galuufi jarri ammoo yeroon ummanni Oromoo itti uf bilisa baasu abadan ija baay'ee qabna waan ta'eef ammaa achi OBN illeen ilaalu OBN waan gootis yoo waa ummata Oromoo gooti malee ummata Oromootiif waa hin gootu waan ta'eef qabsoon jabaatee itti fufa miidiyaa ammoo sabboontota Oromoo hayyoota Oromoo nu gabaasu ni qabna hin rakkannu itti aansee wannan haasa'uu barbaadu waa'ee akkaataa Lammaa Magarsaa itti Abiyyiin biratti kabaja dhabeetu nu aarsu. Lammaa Magarsaa yeroo ammaa adoo angoosan dabarsee Abiyyi kennuu baate yeroo kana yoon inni muummichi ministeera Itoophiyaati. Angoo hagas ga'u san fuudhee dabarseetiin kenneefi yeroo ammaatitti sagalee Lammaa Magarsaa akka miidiyaa inni hoogganu irratti ugguramu. Miidiyaa inni hoogganu irratti akka ol ba'ee sagaleen Lammaa aduwaa'ee siyaasaa ta'e haa fakkaatu. Waa'ee sirna akkaataa namni sun du'aa fi seenaa nama sanii haasa'aa turan namni achirra haasaisan guutuun. Kanaa dabarsuu dhiisan waa'ee siyaasaa dhiisiti. Waa'ee Abiyyiin qeequ waa'ee maddamarii Lammaan hin fudhadhu jedhuu dhiisiti. Waan nagayaatuyyuu Lammaa Magarsaa waan ta'eef ani bilxiginnaa hin fudhadhu bilxiginnaan naaf hin galle waan ummata Oromootiif hin taane waan seenaa keenya balleessu waan ummata Oromoo sabboonummaa Oromoo balleessu Oromummaa balleessu Oromiyaa diigu jedhee Lammaa Magarsaa sheer godhaa ijoolleen Oromoo akka jirtan guutuun sheer godhaa hin fudhadhu inni jedhe jecha san qofaaf akka Lammaa Magarsaa OBN irratti sagaleen isaa hamaa ta'e tolaa ta'e hin dabarre godhame. Wanni kanarra Abiyyi diina Oromoo guddicha diina Oromoo yeroo ammaa Oromoon diina guddaan inni qabu Abiyyi Ahmad wanni akka inni ta'e nama mirkaneessu gochi inni Lammaa Magarsaa nama angoo dabarsee isaa kennetti nama akka ummanni Oromoo isa fudhatu sababa ta'eef Lammaa Magarsaa sagalee isaa ukkaamsa. Galanni inni godhe sun wanni inni hojjete sun isa biratti fudhatama dhabeetiin yeroo ammaa Lammaa Magarsaa akka sagaleen isaa ukkaanfame sagaleen isaatiif ka ummata Oromoo akka waliin dhageenye yeroo ammaa ka godhaa jiru Abiyyi Ahmad diina Oromoo 100% diina Oromooti. Amma booda kanu baasu qabsoofne diina Oromoo ka ta'e Abiyyi Ahmad ofirraa kaasuu qofa. Abiyyi Ahmad diina Oromoo guddicha ilmaan Oromoo adoo Oromummaan hin banne adoo lafti Oromoo gurguramtee waan duraa caala adoo Finfinnee naannoo hin taane naannoo addatti of dandeette taateetiin Oromiyaa jala waan duraa caalaa hin fagaanne
adoo daangaan oromiyaa hundi chirichaaroon gurguramee hin saabanne uf dhaqqabuun faantaa keessan faantaa ilmaan oromoo addunyaa tanarra jirtu hundaati kan biyya keessaa ta'e kan biyya alaa amma achi gaaf gale namni hunduu bakka itti galu hedduu oromiyaa yeroo ammaa kana diinaaf characharamtee yoo isin kennatte waan isin irra galuu heddan isintu beeka biyya ambaa keessa hundeen ta'anii warri biyya jiranis dhalataan lafaa ol dhufaa jirus adoo oromiyaan waan duraa caalate characharamtee diina oromoo ka ta'e abiyyiin gurguramtee hin saabamin abiyyi ahmad diina oromoo guddicha ka ta'e kana ofirraa kaasuuf qophaa'u toltu tolaan toluu baattu humnaanu ofirraa kaasuuf qophaa'u qabsoon achi qabaaf as qabaata kan barbaachisu amma achi wanni duraan ummanni oromoo calliseetii fi obsaa tureef sababa lammaa magarsaa paartii san keessa jiruuf lammaa magarsaa qabsoo keessan ana isinii ceesisa gaafii keessan nu isinii deebisa jedheefi lammaa magarsaa gabbayee dubbanne shirri akka amma abiyyi ahmad sagalee lammaa magarsaa dhoysuuf inni hojjetaa jiru kun waan ifa soba sirriitti hin bayiniif namni olmaan oromoo hundi obsaa turan amma wanni isinitti obsitan hin jiru lammaa magarsaa ka isin qabsoo keessan dabarsitanii qeerroo 5,000tti wareegamte ilmaan oromoo miilaa fi qaamaa itti hidhatteetiin 4 kiiloo abiyyiin galchite wayyaanee qabroonfata ofirraa itti kaafte isin kaasuu keessatti qabsoo kana galmaan ga'uu keessatti ga'ee guddaa taphataa ture lammaa magarsaa namni warri isin abdii irratti horataa turtan sagaleen isaa miidiyaa mootummaa irratti akka hin tarreef ugguramee jira amma booda achi qabaaf as qabaa gaafii naman gaafin barbaachisu sheer godha ilmaan oromoo biraan ga'a warroonni yeroo ammaa kana ilmaan oromoo kutama feetanillee ta'a baalee arsii jimma jinni jaan kamataa abiyyi ahmad maalummaa keessan isin hin beeku isintu isa deeggaraa jiraa fi isintu maal isa godhaa jiraa hin beeku warri yeroo ammaa kanas abiyyi ahmad diina ilmaan oromoo ta'uu adoo agartan yeroo ammaa kanas gabbaatanii sooshaal miidiyaa kanarratti kijibaa fi afuuffaa nama himtan abiyyi ahmad diina oromoo ta'uu nama angoo dabarsee isaa kenneef kabaja dhabu akka lammaa magarsaa sagaleen isaa ummata bira hin geenne godhuuf ajaja dabarse kanaan ammas abbichuudha akka waan abiyyi jimmaan bakka bu'u abiyyi isaa takka waa'ee jimma haasa'uu dhageenye nu isaa waa'ee abbaan isaa jimma isaa abbaa ofiitiin dhaatatu dhageenye nu takka gaaf ustaaz naazir hamza namicha san abaaru hin geenneeti yeroon abaarsa gaafuma sanuu keessa arge ustaazni sun akka namichi sun nama diina oromoo ta'e akka namichi sun naafxanyaa isa dhuma mililikii lammaffaa akka inni ta'e gaafuma sanuu keessa argama mililikii lammataa jechuun abiyyi ahmad mililikii jaarraa 21 jechuun abiyyi ahmad waan ta'eef ka ilmaan oromoo lafa oromoo dabarsee naafxanyaa kennu tahafte taan shiraa fi dabaan gurguree ilmaan oromoo ajjeesu nama waa'ee oromoo fi oromiyaa dubbatu ajjeesuu fi hiisisuun sadarkaa qabu namni kun diina oromoo waan ta'eef ilmaan oromoo biyya garagaraa keessa jirtan kutaa feetan ta'a oromoo bakka feetanii ta'ati yeroo ammaa kana duraanillee isin hin galin amma gochi inni godhaa jiru ifa bayee mul'atee jira abiyyi ahmad diina oromooti jedhaati qabsoolleen akka kararraa badee qilettaraa jiru argitaniiti yeroon kun yeroo waltaaneetiin tokkummaan abiyyiin 4 kiiloo baasuuf hojjetu qabnuun 4 kiiloo abiyyi diina oromooti gaaf
ittaana habtee jedhu namni baay'een hin aman. Amma waan duraa caalaa ka beekumsa hin qabne wallaalaan fedhe arguu danda'a akka Abiyyi Ahmad diin Oromoo ta'e. Nama dhadhaa afaan kaayantu dhagaa afaan nama kaan jedhan dhugaadha. Lammaa Magarsaa Abiyyiin dhadhaa afaan kaaye angoo inni har'a gubbaa bayeetiin ittiin ummata Oromoo hayyoota Oromoo Lammaa Magarsaa nama angoo san dabarsee isaa kenne ittiin doorsisuu barbaadu Lammaa Magarsaa angoo biyyattii guutuu ka yeroo sanitti adoo fedhii angoo sanii qabaate adoo dabarsee kennuu baate dhuunfatu dabarsee angoo san isaa kenne arra Abiyyi Ahmad ka Lammaa Magarsaa dhadhaa afaan kaaye dhagaa afaan kaaye kabaja lammaan dhabeetiin nama waan hagas ga'uusan angoo hagas ga'uusan kenneefi jedhe isa biratti har'a taraa nama waan takka faayidaa hin qabne godheetiin sagaleen isaa akka ummata Oromoo bira hin geenye godhuuf hojjete Abiyyi Ahmad diina ilmaan Oromooti, diina lafee fi lafa Oromooti, diina ilmaan Oromoo aga guyyaa har'aatitti qabsoo tana oofanii itti dhumanii asiin ga'aniiti waan ta'eef ilmaan Oromoo kamuuyyuu hubattanii warri yeroo ammaa shawwadamaa jirtanii siin shawwadaminaati as deebi'aa qabsoon kararraa gortee jirti. Kana waliigaluu baannus jaalattanis jibbitanis qabsoon Oromoo qabsoon gaafii ilmaan Oromoo 15,000 itti dhumte karaarraa gortee jirti. Amma booda kararraa yooma gortuyyuu salphaa kanatti hin gorre. Waan salphatti karaa deebi'uu miti yoo qabsoo cimaan tokkummaan kutaan Oromoo guutuun tokkummaan wal ta'eetiin kabaja ilmaan qeerroo Oromoo biraa dhumte sanitti godhuuf tokkummaan dura dhaabbate malee qabsoon bifa haarawaan deebi'uu barbaachifte amma achi bifa haarawaan Abiyyi Ahmad bifa haarawaan itti qabsoofne ofirraa kaasuu qabna. Waan ta'eef Abiyyi Ahmad diinummaa isaa waan duraanii caala Lammaa Magarsaa nama kabaja isatti horetti akka diina ilmaan Oromoo, diina Lammaa Magarsaa, diina hayyoota Oromoo, diina qeerroo fi qarree Oromoo, diina lafa Oromoo lafee fi lafa Oromoo irratti diina Abiyyi Ahmad ta'e yeroo isa dhumaatiif mirkaneeffatee jira. Ammoo akka mootummaa gabroonfataa mootummaa haasaatti amanne inni ta'es gabroonfataa ta'uu fi labsatee jira waan ta'eef ilmaan Oromoo sheer godhaatii waliin ga'aa wal bira dhaabbanneetiin yoo tokko taanee jenne 100% hattuu fi diina Oromoo warra waggaa 27 wajjaane waliin ta'ee nu gurguraa bahee fi warra ammas nu gabroomsuuf ilmaan Oromoo gabroomsuuf lafa Oromoo chirichaaroon ka ilmaan Oromoo biyya ambaa keessa deemteetiin rakkattu chirichaaroon gurguratee ittiin duroomuuf hojjetu kanneen guutuu isaa uf jalaa kaafneetiin nama qabsoo Oromoo lafa Oromoo kabachiisu ilmaan Oromoo kabachiisu angurratti akka inni angurra bahu hojjetuu qabna. Isiniin jedhaa jabaadhaa seenaan isiniin dhiisu tolaa fi badaa hojjetanii seenaan isiniin dhiisu uf eegaa isiniin jedhaa gaa'ee galatoomaadhaa. Amma achis yeroo walitti deebineetiin rakkoo irraa haasofnaatii naa jiraadhaa baay'ee isin jaaladhaa ilmaan Oromoo hundi keessanuu iyyuu naaf jiraadhaa waltaanee tokkummaan wal bira dhaabbannee hattuu fi saamtuu gantuu ilmaan Oromoo tanniin warra qe'ee gandatti ilmaan Oromoo dararaa jirtu matarraa haga gandaatitti ilmaan Oromoo dararaa jirtu tanniin ofirraa to'annaa jala oolchinee warra waggaa meeqa ilmaan Oromoo darartee wayyaanee waliin waggaa meeqa waggaa 27 ilmaan Oromoo darartee ammas bifa haarawaan ilmaan Oromoo cunqursuu fi ajjeesuu fi itti taphatuuf qophaa'e kana ofirraa kaasuuf qophaa'aa isiniin jedha naa jiraadhaa.
galatooma.